Osnas gara iba ko sa data media afagi sa juda wangeeli sama kan berangge wangeeli kota ke Yesus Kristus afan motivenu akan berangge utae aka wanigana butuma Oromia tada yadamu nama kanatif akasuma sehingga sama yeroo tidagaani dari atuk gati wangeela kaffalisan ofitti deebine yeroo tiyaanu Orang sedang nasi, yang rusak di kumpulan, orang jangan lagi nasi karena yang rusak di kumpulan ini. Ada daimo muka Afrika kumpulan ini, sehan nara ibarat muka sampai ke Pakistan. Orang sedang nasi barang kumpulan ini, biasa apa tujuan? Maka biasa karena orang duit mereka orang main begani. Memang bilis adi tidak menyubai kami. Demi sena bilis adi akan berbuli. Jadi, bilis hukum bayar yang sama. Sikapnan sikaju. Karena yero oleh semua nasi, yokan makan aluta sahi kada. Apaan saawajida, kote mulana nurumu matuti. Orbalwajin atisasi yero hikam buru akan tinggal. Adi tak ada bahagia silakan naik boleh bicara boleh jalan. Karena maka adi kalau ada boleh biasa namanya kusana itu biasa lagi. Bagi biasa lama, biasa jalan sana. Kalau bagi kita nak kata beda aku mah dinosaurus biasa kembali. Bila tu pun tu mereka sahaja acu biasa dan tahu. Itu musuh. Bagi usia biasa lama lewat cerita leka amma pun cuma kerasa di satu Bini sebagian amada filmnya ada teori filmnya ada urut atau lain teori ini sebuah lain ya aku mah dinosaurus itu bini sama dinosaurus itu nama negara kita nama ini dinosaurus musuh-musuh itu tuh digalani balik sudah ada teman bini sisa langsung terus wani jerannya mereka serupunya aja wani jerannya malu ini kimikal masani waritnya itu marga orang berteman angkat izin teju. Dan selesai aja sukan dendau binesi cuma dasar. Karena hati semuanya aja sani, lepas nampak binesi senafikan motor mana mereka itu. Adi berarti baru, kulit jasa silarkan ni, banyak tiba jasa silarkan. Karena binesi lagi yang awak katakan, ubahika ni awaj yang kamu bicara sani beri. Adi kan dari bahasa sikitna, dimulai dia itu. Isa boleh mati sah. Baikkan, boleh cakap. Buya kisah barabita gurgurta darba, lafawati kapanisa gurguran. Gana sa gurguran ni itu gurguru, faranji malakat. Faranji malakat. Adi malakat. Adi musuh sana. Karena faranji itu sana itu. Jika nak kita kita bahasa rati, geraba faranji nabi ti adi wani sudah tu, nanya tamin se. Jika adi wan sudah tu, adi wan bitte harus bersimbol. Nabi kita bentuk dalam sebuah jibet mo boleh jibet. Jika jalan bentuk baru wajib pak boleh wajib. Jadi saat dia dah berguramu, faranji ini bicarman ini mahbuba orang bilir itu, macam dari kanan, amma berguramu kita berjaya, ni ada jaya. Sebelum kita jaya, amma berguramu kita berjaya. Amma berguramu kita berjaya. Boleh cikgu sekarang merata apa tujuan? Acuma nak kerja lagi kampung. Nanya tadi tiada lelaki nanya jadi orang adi namanya tadi ada yang adi sini tu jadi semua le sinyat. Garu amma kanan sini lagi. Ya adi kau sungguh kami. Wakai yang ada kau ayat itu berada di jirai. Kenapa kami ada pun di sekolah ni? Angkaran sini kan berapa? Amma garu wakai yang ada kau berada di jirai. Semua orang kisah, sama Ethiopia. Sama Afrika kutu berada ukanin dandau yang orang nama tu kolasi selai. Karena semua orang kisah nama tu kolasi adunya kan awalnya berada aja makate sama keti barang saya dah. Seperti aci dari ikan baru sebarate gamu tumuru makat hiciran ikan rabudani nasi kudan. Nasib jecur isa jicirani, bukan isa curulan jecur.
waaqayyo kan nu taasisu. Inni barumsa barsiisee mana barumsaa biraatti yeroo ergu mana barumsaa biraan immoo afaan isaaniitiin dabarsee raawwatanii booddee isaan immoo ergamaa yookaan booji'amaa yookaan immoo sabaayii isa jedhu jechuudha. Oneesimoos jedhanii moggaatan. Oneesimoos jechuun gurraacha firiiqaa isa humna qabu jechuudha. Waaqayyo baraasanii bakka. Isaan immoo akkasitti hiikan Oneesimoos naasii kanaaf jedhamee jechuudha. Eega kan hundumaatu nurra hiikan maqaan isaa baay'ee kan beekamu miti. Hiikan gaafa wangeela kana fudhatee gara biyya keenyaa galu mootiin biyya sanaa wangeellis ta'e namni qabu akka gara Itoophiyaa galu hin barbaanne. Akka gara Itoophiyaa galu hin barbaanne. Kanaaf garatti qaban garatti deebisan gaafa wal dhaalan faranjoonni mootummaa yeroo sana ture opereetarii waan ishee meetiroo saddeet irra dhaabatee kan jirtu maal ishee piyaasaa gara gadi meeshaa tokko gaarii akka gaariitti farditti qaamee kan jiru maqaa ishee gargaara meetiroo saddeet irra bara sana isa opereetarii sii goonaa jedhanii mootii biyya kanaa qaabatanii isa duukaa Oneesimoosii fidanii dhufan. Oneesimoos wangeela lallabaa jal'inoo maashinii hojjette jechuudha. Haa ta'u malee rakkoo guddaan wangeelaaf gatii kaffalamuu itti fufee bara rakkinaa bara dhiphinaa ta'e Oneesimoos naasibi utuu karaa deemuu wangeela dhugaa qaba. Oneesimoos hamma fuula isaa keessaa baatutti wangeela dubbachaa ture. Akka seenaan macaafaa kaa'utti gaafa lubbuun Oneesimoos baatu isa inni asirratti dubbatu yaa lafaa dubbii waaqayyoo dhaga'i jedhee lubbuu isaa kennee urrumuutti awwaalamee jira. Har'a Oneesimoos iddoo awwaalcha isaa irratti jecha kanatu caafamee jira. Egaan isa booddeedha Dr. Laambeefaan gara Itoophiyaa kan dhufan namoonni baay'een wangeela bal'isaa kan turan bara sana keessa seenaan kan hin yaadamne magaalaa Finfinnee kana galee wangeela tuuba bal'isu namni Jarman tokko mootummaan bara sanaa Ashawaa Meedaatti buraayyuutti jechuudha fannisee kan ajjeese kan booda bu'an faranjoota lama jiru buraayyuutti jechuudha Ashawaa Meedaatti. Kanaaf har'aa seenaan kun yaadatamaa hin jiru fannifamanii kan du'an buraayyuutti Ashawaa Meedaatti kan du'an akkasuma baruma sana wangeela dhugaa bahuudhaaf ka'anii meettaa roobirraa kan ka'an obbo Xaafaa kan jedhaman wangeelaawii keenya Raajii Tasfaayee mucaa isaanii kan fuudhe dhallee abbaa manaa haadha manaa Tasfaa jechuudha. Isaan immoo Inxooxxootti mormaa gadi awwaalamanii mormee irraa citee namoonni baay'een wangeelaaf aarsaa ka'aa turan Wallagga irraa ka'aa turan Salaalee irraa ka'aa turan goota wangeelaa Salaalee jedhamanii kan beekaman obbo Xaafaa amma ammaa namni seenaa isaanii kan hin beekne namooti hedduu wangeelaaf gatii kaffalaa turan. Nuti immoo ijoollee isaaniiti ilmaan isaaniiti isaan hin jiran nuti wangeela kana arge mee warri agartan ilillee waaqayyo galateeffadha. Kanaaf akka warra kaanii hin gaddinaaf hin jennu nuti ililchinaaf yaadannoo nuti ittiin goonu isa kanaadha. Namni hunduu acha deemee asa deemee yaadannoo godhuu wangeelaa kana ililleedhaan iyyee riqee si'a torba iyyaa ililchaa